Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. 27 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa namoota waggaa 2 dura hiriira deeggarsa muummicha ministeeraaf ba'ame irratti haleellaa raawwatan irratti adaba muree jira. Gabaasa oduu keessaa qabnu keessaati. Poolisiin Naayijeeriyaa tarkaanfii inni fudhate mormuuf jamaan bahe tuullaa midhaanii kan mootummaa saamuun gabaasameera. Oduudhaa boodatti deebina. Kan torban kana du'aan boqotan seenaa looreet artist Lammaa Guyyaa laalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyeessina. Godina Shawaa Kaabaa naannoo Garba Gurraachaatti haleellaan konkolaachistoota irratti raawwatame akka qoratamu gaafatamee jira. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasa har'aa Nugusuu Taammaree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa. Daa'imtuu biyya sanitti mana murtii olaanaa federaalaa warra ganna lamaan duratti gaafa muummee ministeera Abiy Ahmed Finfinnee dirree masqalaatti uummata deeggarsaaf baay'eetti dubbachuuf gad baay'ee bombii darbachuuf jeequmsuumuun jedhan shakke yaayyuu hidhaatti mure. Hidhaan itti muran aga ganni shaniitii haga umrii guutuufa Maliskaachoo ammaatti erge tujubee nutti. Waggaa 2 dura waltajjii masqalaatti muummicha ministeera Abiy Ahmediif deeggarsa qabu mul'isuuf Finfinneef naannoo isheetii uummata baay'ee irratti haleellaa geessisuu akkasumas walgahii sana bittimsuu karoorsanii bombii darbatan kanneen jedhaman namoota 5 irratti manni murtii federaalaa dhaddachi tokkoffaan heeraaf yakka farra shororkeessummaa kanaan dura namoota balleessaatti mure irratti har'a murtii adabaa dabarseera. Manni murtichaa har'a waaree irratti adaba mureen yakka himatamaa tokkoon isaaniif adaba seera murteessuuf sirrii ta'e tarreessee jira. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaa Geetuu Girmaa irratti hidhaa waggoota 23, himatamaa lammaffaa Biraanuu Jaafaar irratti hidhaa waggoota 22, himatamaa sadaffaa Xilaawun Geetaachoo boombii inni darbeen lubbuun namaa 2 waan badeef namoota hedduurra immoo miidhaan qaamaa cimaaf salphaa ta'e waan ga'eef hidhaa umrii guutuu, himatamaa arfaffaa Biraanuu Tolaa irratti immoo hidhaa waggaa 17 Dassaaleny Tasfaayee irratti immoo hidhaan waggaa 5 murtaa'eera. Manni murtichaa dursee himatamtoota irratti kan murteesse himannaa abbaan alangaa dhiyeesseen ragaa namaaf galmee dhiyeessee himatamtoonnis ragaa abbaan alangaa isaan irratti lakkaa'e ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef akka ta'e ibsameera. Murtiin adabaatuu muramin dura himatamtoonni martinuu yaada adaba isaanii salphisu dhiyeessaniiru. Manni murtichaas yaada dhiyaatan keessaa sababaa simatu fudhatee murtii isa dhumaa murteessuunsaa ibsameera jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaaseera. Itti gaafatamaan guddaa waldaa Afrikaa Sirleef Ramaphosa Itoophiyaa Masriif Suudaan hojii dhaabbataan irratti isaan walii galan falitti barbaaduu jiru. Akka oduu faanaa irraa argannetti tokkummaa mootummoota pirezidaantii Afrikaa Kibbaatii fi waldaan Afrikaa hojii tana hin deeggaran. Marii kanatti itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres illeen deeggarsa guutuu kenninaa'en. Mariin tun marii qalbii tokkummaatiin mari'atan tafaayidaa keessa qabaachuuf wal mari'atan marii biyyooti lagi kun keessa bahu hojii jabduu hojjechuuf waliin mari'atanii irratti hojjetanii jedha. Hojiin tun Itoophiyaa Masriif Suudaan itti wal qarqaaran ta'uu maltellee jedhu. Poolisiin mootummaa naannoo kibbaa wallab naannoo Gurra Fardaa keessa dhalatee namni 31 irratti lubbuu dhabe nam 54 jeequmsaan shakkan yaayyuu qaban. Jeequmsoon kololees 18 haga 21 jidduutti naannoo Gurra Fardaa zoonii Benchi Shekkoo keessa dhalateeni. Warri shakkam kunin akka taanaan itti gaafatamaa damee nagaa bulchiinsa naannoo kibbaa. Boondinni tashannaa fi viiyoo ittimetti bulchoota naannoo abbootii qabeenyaatii fi warra TPLF'n harka wal keessa qabu akka Yoonataan Zebdiyoos gabaasetti. Paartii warraatu biyyoolessa Amaaraa Abin hiriir nagaan kololees 18 naannoo Amaaraatti magaalaa Kakka keessatti onkololees 22 ammoo magaalaa Finfinneetti tolchuuf yaamanii yaayyoo hambifneedhaan. Wanni hiriir hayyaamanii fi miidhaa saba Amaaraa irratti kutaa garagaraa keessatti ga'uu jiri jedhan irratti ture jedha. Dubbii himaan paartii tana obbo Xaahir Mohammed yoo viiyoo ittim. Bultooti paartii tana waan hiriirii kun hafee fi aduu arda Finfinneetti gaazexeessotatti muu jiranu poolisiin Finfinnee waajjira isaanii marseetiin akka namillee achi hin seenne dhowwee jedhu. Waan bultooti paartii tanaa himatan irratti koomishineer poolisii Finfinnee irraa qulqulleeffachuu fi itti yaalleetiin hin dandeenye jette. Oduu tantanuu ergite Sahaayidaan ta'u. Biyya afaan Oromoo caqasoo jirtan. Seychelles iddoo diqqayyoon Afrikaa gambahaatiin garba Indii keessa qubattu pirezidaantii haaraa qabdamma. Nam kana paartii mormituu keessaa filanii maqaan isaa Waave Ramkalaawan. Paartiin mormituu gan 43 keessatti akkuma nam biyyi bulchin argan.
akka biyyattii tokko taatu waliin hojjannaa jedheen dhaabata namni kun yooyyuu kakateetiin hojii jalqabuuf uummata gad ba'e. Pirezidaantii durii Daanii Faawuree Mo'atetti hojii irra fuudhe. Seychelles iddoola 115 garbindii keessa qubatan keessa tokko. Akka hinna bar 2018tti namni biyyi sun keessa qubatu 96 ol. Damee mirga nama tokkummaa mootummoota akka mootummaan Ivory Coast waraan isaa uummata irra dhoowwateetiin lol gosaallee qabbanees gaafachuu jirti. Waldhabdee deeggartoota paartii mormituutii fi waraana mootummaa jidduutti uumameen guyyaa 4 keessatti nam 20 lubbuu dhabe. Waldhabdee kun akka qorattooti damee mirga nama tokkummaa mootummoota jedhanitti onkololees 17tiif 21 jidduu magaalaa Bongaawusiirii fi teessoo mootummaa suni Abijaan irra dalate. Zanzibaaritti dabarre akka Associated Press paartii mormituu Tanzaaniyaa Wazelendo maqeeffatee gabaasetti poolisiin biyyi suni eegii filannoo pirezidaantummaa dhiyoo tanaa irratti waldhabbii dhufee asitti nama 7 fixxe. Sunumallee Zanzibar lafaa tokkoon bulchitu keessatti poolisiin nama pirezidaantummaa dorgoma Mallim Seif Sharif Hamda yaayyuu qabdi. Walumattuyyuu nam 100 ta'utti akka kanaan qabamee. Jecha jedhan irratti ammoo poolisiin homa hin jenne biyyatti sun filannoo jirti. Qalee galgala adoo poolisiin saaxinii kaardii keessa buufata filannoo buusuu jirtu ummati warra marsa kana qaragaazii tafuufanii eegee qawween hadhaneedhan. Jari marsan kunini saaxinii sun durumaa kaardii dharaa keessa naqatanii namni filatee jechuuf achittiin dhufuu jedhanii dubbatan. Sun irratti waldhabbii dhufe. Senetiin Ameerikaa qalee Amy Barrett hojii mana murtii waliigala Ameerikaatiif mirkanse. Akka kanaan nama 52 deeggaree 48tti falme. Amy'n seeraan hojjechuuf dhiyoosum kakatte. Paartiin Demokiraat ammoo Amy Barrett abbootii mana murtii waliigala Ameerikaatti dabalamuusi jabeessanii falman. Paartii Riippaabilikaan keessa Senatar Susan Collinsitti paartii Demokiraatota dabalameetiin akkasiin mana murtii kanatti filatamne mormu. Senatar Collinsii fi paartiin Demokiraat saatii filannoo dhiyaachuu jiran tanatti abbaa seeraa mana murtii Ameerikaa filuun seeraa miti jedhanii didan. Ganni 150 keessatti akka Associated Press gabaasetti deeggarsi paartii lammeessoo malee takkumaayyuu paartiin tokko hoqumisii itti gaafatama akkana kanaaf nam filteen beektu. Pirezidaantiin Ameerikaa Trump bara hojii isaa keessatti mana murtii waliigalaatti Amy waliin abbootii seeraa 3 filate. Mana murtii waliigalaa Ameerikaa abbootii seeraa 9 qaba. Raashiyaan guyyaa tokkotti nama biyyisii keessa hedduu irratti koronaa argitee jennaani akka nami cufti maaskii naqattu labsatti. Akka bulchootii fayyaa biyyi sunii jedhanitti har'aqoof Raashiyaa keessatti nam 16,590 irratti vaayirasii koronaa kan argan. Nam 320 guyyaa tokkotti lubbuu dhabe. Eegee dhibu kun dhufe asitti Raashiyaan takkumaayyuu akka nami irra dhibameetiin yookaan ammoo nami guyyaa tokkotti irra lubbuu dhabe hin beektu. Ajajii caasaa Raashiyaa akka nami cuftiyyuu fulaa nami itti gobbatutti geejjiba keessatti taaksii keessatti paarkii yookaan ammoo laf diidaa tanami keessa ooluu fi eleveetarii keessatti borii jalqabeetiin maaskii afaanitti gonofatu ajaji. Malallee manneen waarii manneen nyaata dhugaatii billeen halkan akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 5 haga sa'aatii 12tti cufa turan. Raashiyaan addunyaa keessaa dhib kan qabaachuun abreessoo jirti. Namni isii miliyoona 1,500tti dhib kan qaba. Akka Yuunivarsiitiin Ameerikaa Johns Hopkins gabaastetti. Biyyi sunitti dhiyoo tanaayyuu guyyaatti nam 15,000 caala irratti dhib kan arguutti jiran. Dhib kanaan Ameerikaan addunyaa keessa tokkeessoo jirti. Namni Ameerikaa kanarratti argan miliyoon 8 fi 700 yaayyuu caale. Dhibi kun nam 200 fi 25 caala galaafate. Dhibi kana guyyaatti nam 10,000 irratti arguutti jiran. Oduun ammaa qabtan. Tarkaanfileen hamaa poolisiin raawwate jedhan balaaleffachuudhaan hiriira mormii guddaa Naayijeeriyaa keessatti gaggeessamaa jiruun wal qabate uummanni girrisee yaa'e hedduun mankuusaalee mootummaa hedduu cabsee seenuudhaan midhaan nyaataa yeroo vaayirasii koronaa kana raabsamuuf kaa'ame saamee guurrate. Haala uumame kanaanis uummanni girrisee yaa'e kun tuullaa ruuzaa, sukkaara, ashaboof nyaatawwan kan akka paastaa magaalaa galma mootummaatti kan argamu keellaa tokko keessaa saaman. Haalli wal fakkaatu sanbata darbe uumamullee Timootii Obeezuu Abujaarraa gabaaseera jaallannee dhiyeessa. Sanbata darbe hiriirtonni dhaadannoo dhageessisaa galma waan adda addaa keessa kaa'an duratti kan hiriira yoo ta'u waraanniif poolisiin biyyattii konkolaataa isaanii balbala gara galma sanaa seensisuurra dhaabanii turan. Gaafuma sana ganamasa namoonni galma sana haleeluun ruuza, baaqelaa fi nyaata kanneen biroo fudhachuuf yaalanii turan. Yeroo aangawoonni nageenyaa samiitti ol qabanii dhukaasan addaan faca'an malee garuu namoonni hedduun kan akka David Ojo akka jedhanitti nyaata hanga tokko hamma argatanitti dhiifneen deemnuu jedhu. We need our palliative. It's our right. My neighbor, he won't die for hunger for COVID-19. Baba One they work as security guard for one government place. Waan lubbuun jiraachuuf nu barbaachisu feena kun immoo mirga keenya. Sababa beelaa fi dhukkuba COVID-19 ollaan koo du'ee oole dhaabbata mootummaa keessa waardiyyaa ta'uun hojjeta ture garuu hojii irraa kaafame. Egaa inni akkasii kun maal akka godhu barbaadu
Angama kun ruuzaaf baaqelaan kenneef silaa yoona du'ee ture jedheera. Dhukkuba vaayirasiin koronaa fideetti quba qabuu isaati Deevid. Mankuusaa gargaarsi adda addaa keessa kaa'ame kan manca'aniif kan saamaman jiru. Gochi kunis guyyootii darban muraasa keessatti kutaalee Naayijeeriyaa 9 keessatti gaggeeffameera. Vaayirasii koronaa ittisuuf dhaabbattoonni dhuunfaa gamtaa uuman kan COVID jedhamu gargaarsa adda addaa kan doolaara miliyoona hedduutti shalagamu walitti qabee namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif akka kennamuuf mootummaatti kennanii jiru. Garuu ega uggurri sochii kan duraan kaa'amee ture laaffatee booda kutaalee biyyattii hedduu keessatti gargaarsa kana raabsuu dhaaban. Lammiiwwan Naayijeeriyaa hangi tokko akka jedhanitti uummanni beela'aa yeroo jiru kanatti aangawoonni gargaarsa walitti qabanii kaa'uu jechuun himatu. Jiraattonni magaalaa Abuujaa kan akka Chukuwu akka jedhanitti yeroo waan hundumtuu faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha cufame mootummaa biraa gargaarsa tokkoyyuu hin arganne. They don't share anything here. Maybe they share by themselves. They share by themselves, but they don't share for everybody. Asitti waan nu godhan tokkoyyuu hin qaban. Ofii isaanii walii qooduu malu. Garuu hundumaaf illaan. Isaan akkasiitu gargaarsa dhoksee akka namni tuu hin argatiin deemu gochaa jira. Amma walitti qabanii booda uummatatti gurguratu jedheera. Uummata Naayijeeriyaa hiyyuma jabaa keessa jiru kanneen miliyoona 83 ta'an yookaan heddumina uummata biyyattii kan waliigalaa keessa harka 40 kan ta'antu weerarri vaayirasii koronaa beelatti ammeessee jedha waajirri istaatistiksii biyyattii. Vivian Belonwu hooggantuu dhaabbata Social Action Nigeria jedhamuuti. Nyaati kuufamee kaa'amuun kun kufaatiin caasaa jiraachuu agarsiisaa jedhan. To think that certain persons could lock down this volume, this quantum of food and materials as we are seeing them. Namoonni hangi tokko nyaataaf gargaarsa argamee cufanii kaa'uu arguun gama kaaniin immoo uummata hiyyummaaf rakkoon mudate ilaaluun dhugumatti waan yaadamu miti. Warri kana godhan rakkoon namaa kan ittiin dhageessifneef amantaa uummanni qabu kanneen gananidha jedhaniiru. Fooramiin bulchitoota Naayijeeriyaa kibxata kaleessaa akka ibsetti gargaarsi akka hin saamamnee fi mankuusaa keessa jiru warra caalaatti rakkoof saaxilamaniif kan kaa'amedha malee ofii keenyaaf miti jedhe. Aangawoonni kutaalee Naayijeeriyaa gargaarsa kana kennuuf karoora qabaachuu isaanii immoo aangawoonni nageenyaa kanneen haala deemaa jiru hordofan beeksisaniiru. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Dooktarri kabajaa Aartist Lammaa Guyyaa nama aartii qofaa osoo hin taane qabsaa'aadhas jedhan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deeksisaa. Sirni geggeessaa isaaniis sadarkaa kabajaa gootaa tokko eegeen kan raawwatamu ta'uusaaf onkoloolessa 19 bara 2013 mana sagadaa Ortodoksii Daaloo Qidduus Gabreelitti sirni awwaalcha isaanii akka raawwatamu himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Doktara kabajaa Aartist Lammaa Guyyaa hojii aartii fakkii kaasuu ittiin beekaman daa'imummaa isaaniirraa maatirraa kan dhaalan akka ta'elleetu dubbatama. Umrii waggaa 92 isaaniititti addunyaa kanarraa du'aan kan boqatan Doktari kabajaa Aartist Lammaa Guyyaa bara 1921 godina Shawaa Bahaa Aanaa Ada'aaliiban kan Daloo jedhamteetiin beekamtutti dhalachuu isaaniitu dubbatama. Hojii aartii keessatti nama michuuwwan isaaniitiin walitti dhiheenya qabanii fi jiru hawaasummaa gaariillee ijaarratan ta'uu dubbatu. Hundeessituun waldaa ogeessota fakkii yookaan ammoo fine art Aartist Burtukaan Jimaa. Fakkiiwwan namoota illee akka Afrikaatti isaa ta'u akka biyya keenyatti isaa ta'u fakkii bal'aa hojjetan. Fakkii isaanii keessatti sirriitti bareedee muuriyaalistiidhaan hojjetanii seemmummaa abistiraaktii illee hojjetanillee ergaa inni achi keessatti qabu karaa baay'eedhaan akkaataa ibsuu danda'u. Dhimma hundumaa tuttuqanii fakkii isaaniitiin ibsaatee kan turan jechuudha. Nama muuxannoo guddaa nu dabarsaa turan ta'uu isaati kanan ibsuu. Walitti dhufeenyi hawaasummaa akkasumatti ammoo gaafa waliin hojjetan maal fakkaata jiruun isaanii hawaasa wajjin hiriyoota isaanii wajjin?
إجازة لما بلنا نكاتنا نشوف الدنيا وجي كان سر في إكسسني تو أددهم بربادا فكي كان سر يرون ده أكبر جسني في هذا الركان كان بيتور برشي كان سر أددهم باين وجي كان في سني تو جسني تو كوفي فهم مرات يعني ثلاثة وجي كان باي جانا تو هوا ثم ما تو جين قبل اللين باي كما gama hundaanuu ijoolleen waliin hojjetanii waliin illee immoo sitti qabamanii mari'annoo gosa adda addaa nu dabarsaa turuu isaanii kanaaf gama hawaasummaatiinis walitti dhufeenyi isaan namoota wajjin qaban gama ogummaatiinis walitti dhufeenyi inni cimseetu ogummaa isaa waliin qabu baay'ee gaariidha baay'ee cimaadha yaada jedhu kanan qabu. Hojiileen artiist Lammaa Guyyaa kan jiruuf jireenya hawaasummaa diinagdee siyaasaa fi waan hedduu walitti qabatee ibsu ta'uutu dubbatame. Seenaa Dooktara kabajaa artiist Lammaa Guyyaa irra deddeebiidhaan kan hordofe gaazexeessaa Isaayyaas Ahmed shoorri isaanii qabsoo Afrikaa keessatti illee ol aanaa ta'uu dubbata. Dooktarri kabajaa artiist Lammaa Guyyaa waggaa 65 oliif ogummaa aartii irratti keessattuu ogummaa fakkii irratti bobba'anii kan isaan turani. Fakkiiwwan gara kudhanii olii akka isaan taasisan egaa seenaalee garaagaraa kan mul'isu keessattuu amma Meetiraa Foork Saakilee akkasumas Gabra Kiristoos Dastaa Naga'oo baay'ee akka isaan walitti siqeenya akka isaan qaban ogummaa fakkii waliin wal qabatees yeroo baay'ee waltajjiiwwan garaagaraa irratti akka isaan waliin waa faana hojjetanii fi dabalataan immoo isaan umriin hadursan yookaan ogummaan isaan hadursan malee akka hiriyaatti walii wajjin akka hojjechaa turan kan dubbachaa turani. Bara mootii Haile Sillaasee irraa kaasanii egaan ogummaa fakkii kana keessa kan isaan seenanii ogummaa fakkii kana keessa akka isaan seenaniif ka'umsi haadha kiyya jedhanii kan isaan dubbatanii haati isaanii ogummaa fakkii kun akka isaan keessatti uumamu yookaan immoo akka fedhiin ogummaa artii isaan keessatti bocamu yookaan uumamu taasisanii kan isaan jiranii Addamaaree Goobanaadha kan isaan jedhamani haati isaanii eelee jabanaa fakkii akkasumas wantoota garaagaraa kana deeggaraa yookaan keenyaa mana irratti yeroo isaan kafalaan yookaan wantoota garaagaraatti yoo isaan kakaasan yookaan biyyeessanii calisanii keenyaa yookaan deeggaraa mana irratti babarreessaatti kan isaan jiru. Kanaaf isaan haadha isaanii irraa ogummaa fakkii kana akka fudhatan dubbatu. Fe'eel Tamaarii kan jedhullee barsiisaa akka isaan turan ijoollummaa isaaniitti naannoo waggaa 17 keessa ta'anii kan isaan ogummaa fakkii kana haadha isaanii jalatti kan isaan baranii. Kanaaf Fe'eel Tamaarii mata duree jedhu bara mootii Haile Sillaasee yoo sana ofuma isaanii barattoota fedhii ogummaa artii qaban bakka tokkotti akka isaan barsiisaa turan seenaan isaanii dubbata. Kanarra lagaa badhaasota adda addaa argataniiru isaanii keessattuu bara mootii Haile Sillaasee badhaasa guddaa jedhamuudhaan badhaasa isaan badhaafaman akka jiru seenaan ogummaa fakkii isaanii dubbata. Barataanis bara dargii keessas badhaasa guddaa Mangistuu Hayilamaariyaam irraa fudhataniiru. Bara Addaawis egaa mootummoota lameen irraa muummicha ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii irraa dabalataanis Hayilamaariyaam Dassaalany egaa lameen irraa fudhatanis kan isaan jiranii. Paan Afrikaanistiidha sabboonummaa Oromoo bira darbaniis jedhama. Isa kanaan wal qabatee maali wanni nuu kaasuu dhaggeeffattootatti nuu himuu dandeettu? Afrikaa muuziyeem yookaan immoo muuziyeemii Afrikaa jedhaniiti magaalaa Bishooftuu Qixxalamaa magaalaa keessatti aarti gaalarii isaanii kan isaan dhaabanii fakkiin Maandeellaa haala gaariitiin boca tokko bocamee kan inni ta'u fakkii aarti gaalarii sana keessatti yoo ta'u waa'ee iddoo agartaa keessattuu waa'ee dhimma Afrikaa waliin wal qabatee bara kolonii keessa turte Afrikaan kibbaa yoo sana tattaaffii Maandeellaan taasisan kan dinqisiifatanii fi dabalataanis bara 1960 keessa biyyoonni Afrikaa baay'ee bilisummaa isaanii wayita goonfatan waan ta'eef yeroo sanarraa kaasanii isaan Afrikaan akkaataa kanaan leellifamu Afrikaan bilisummaa ishee gonfachuu qabdi. Afrikaan biyyoottan Awurooppaa irraa yookaan immoo biyyoota dinagdee badhaadhina kanneen irraa bilisa taate ofii ishee of dandeessee tokkummaa ishee ijaarrachuu qabdi jechuudhaan. Tamsasa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayilamaariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi Adamsaa Addoo.